nama waggaa 15 binnaabbaneetu singidduudha bataayira itti goreetu isa gaafate isheen darbineem garaa jabaate hidaayika jamaa banaa du'aa kaasaan gooftaan jaalala hundaarra caalaa hidaayika jamaa banaa du'aa kaasaan gooftaan jaalala hundaarra caalaa sochos ankasat sodaatini sochos achuma taa'e galateeffadhaa gooftaa cincaa wayyaa ishee funyaan qabatee kan namni irraa goruu baqatee gara isaa dhaqxeef ni gadhoodhaasaay fayyiin argatteef tuqxee wayyaasaa jamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa La ta ta ta. Berraile la Yusuf. كم لقيت عيون لله يا يوسف أكست اليوم تبيتا أكست اليوم تبيت وقامي كرتي سوي الجري كنر وقا كل شان هدا تا 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 نما وقا كل شان والجري رتا وراكا جيس يسوس مقدر الأبد إذا كبر الدودي قدر الأبد Jesus نما وقا كل شيء بنا بنا تسنجدونا بثايرة بيرا إلى الله بيرا فارجو يسوع شريف الرتاي أما موت دينوتاي إيجان أركني مدونا كنيه كناف تلجتشون مبندن دنيه إدايكا جاما بنا دعا كاسام غفتان جلالا مندار رجالا إدايكا دعا كاسام غفتان جلالا مندار رجالا magala itaya harra guyyaa ajaa'ibaa namni tokko waggaa 15 guutuu wiilcharii wajjin go'addeenyaa ta'e harra wiilcharii wajjin gargar ba'aniiru. Iddoo kanatti harki waaqayyoo dinqiidhaan hojii hojjechaa jira. Eenyu maqaan keessan? Ala Malkaa. Har'a mee gammachuu akkamitti sitti dhaga'amaa jira? Baay'ee dasna jedhee jira. Deemsa wallaaltamni ammas. Iyyan akka waggaa kudha duraan nagaan tureeyyu bara 2001 irraa jammaree oduun hojii dalagaa jiru. Guyyaa keessa natti dhufee kanaafuu deemuu hin dandeenye kan namaatiin harka namaatiin hin ba'a mootummaan naa kenna. Mootummaatu isinii kenna. Namatu addanatti na ergee addee namni waaqayyoo abbootiin Darajjee Bashaa hin dhufa jennaan hin dhufe malee ani hin beekun ture jedhan. Waggaa 15 kanarraa adda baatee hin beektu. Dhaabattee hin beektu. Dhaabattee hin beeku. Ammoo. Amma dhaabadhee jira maqaan gooftaa ulfaatu. Diinootaay ijaan arginee moduun nageenye kanaaf caljechuun immoo hin dandeenye. Hidaayika jamaa banaa du'aa kaasaa gooftaan jaalala hundaarra caalaa. Hidaayika
maqaan kiyya Caalaa Malkaan jedhama. Dhaloonni kiyya ganda Gurraa Harrichooti. Balaa sababbii hojjaatiin naannoo kana Itayyaa kana dhufe. Dhufnaan yaa oduman hojjedhu bara 2001 keessa na dhukkube. Hojiin kiyya gabareedha. Oduman hojjedhu bara 2001 as iddoo biraan ture ganda Odaa Jilaan ture. Achirraa immoo as magaalaa Itayyaa nan dhufe asitti na dhukkube. Na dhufnaan ji'a jaabichaa fayyaa ta'ee waardiyaan ture. Waardiyaa mana amantaa Muluu Wangeelii achittiin eegaa ture. Innaa na dhukkube bakka na dhukkube mana yaalaa nan deemee qorra jedha marfee na waraananii asumatti naannoo kanatti marfee 26 na waraannadhee homaa isaanis na dhiisuu didee amma gara Adaamaa na geessanii Adaamaadhaa immoo gara Addis Ababaa Beetelitti na barreessanii Addis Ababaa deemee immoo achi wuxxeetii fidee yoon dhufu asumatti garma Adaamaatti na deebisanii anan deebi'ee dhukkubni kee xiidhaa narbiin si bahee jira operaasiinii ta'uu dandeessa. Kanaaf gara Xuqur Ambassaatitti si barreessinaa kan jedhan deebinaa deebisanii ani yeroo sa'etti kan Xuqur Ambassaa deemu bara 2002 keessatti deeme kan yan dhukkube bara 2001 keessa anan deeme yaa'u birrii hin qabu waldaatu Waaqayyo isaanaa eebbisu waldaa walitti na guuraniiti haga kanaa chochii godhe ergasii bakka ani deemu Xuqur Ambassaa sin naqu asuma taa'ee Waaqayyo eeggadha. Kanan jedhu tasfaa muree Waaqayyo fuulduratti abdiidhaan Waaqayyo eeggachaa ture jechaadha. Haga waggaa 15 waagaa guddaan kaffalee danda'ee mana fincaaniin deemus danda'ee taa'ee ka'uu danda'u nama tolla kaasa. Yookaan immoo muka gamaa gamanaa qabadhee tanan muka saniin qabadhee bakka mana fincaaniitii ka'a. Saniin dura waan Waaqa keessa osoo hin jiru dadhabbina xiqqoo gara gooftaatiin dadhabbinan qaba. Hiriyyootaan walitti gaawannoo jechuudhaan duubatti deebi'ee alkoolii jechaadha. Isan dhugaa ture mana Waaqa keessa osuma hin jiru jechaadha. Dhokadhee haadha warraa koo dhokadhee maatii koo dhokadhee kana godhachaan ture hara yeroo xiqqoodhaaf waldaan na gorsaa turte amma dhukkubbiin kun maalirraa kan ka'e kan jedhu Waaqayyo kanaan naqaxxa'uuf ta'a kan jedhuun yeroodhaaf kanuma ofitti murteessee nissaa seenaa tureyyuu. Innaa nissaadha Waaqayyo fuulduratti ture Waaqayyo anis badii godhee jira waan ta'eef sin eeggadha kanan jedhu Waaqayyo fuulduratti ture haga waggaa 15 kana. Kiraanchiidhaan chochocha'aa ture. Innaa waggaa 15tti Waaqayyo immoo yeroo fi eegee waldaan takka asii iddoon ani bishaan akkasumatti immoo bishaan waraabsisa bishaan jaarikaanii hiriirsisee bishaan mootummaadha jechaadha. Beeksisni koo baay'ee rakkataa ture yeroo duraatiif baay'ee rakkatanii wanna nyaannu haga dhabnu turasi waldaan nu wajjin rakkattee mindaan birrii 250 ture waldaa Muluu Wangeelii keessatti bara 2001 keessatti. Isumaan Waaqayyo immoo na gargaaree haati warraatiyyas ala deemtee akkasitti jireenya keenya xiqqoo jijjiirsine Waaqayyo haga ammaa isaan jiraanna amma gooftaan na jijjiiree dhukkubbii kiyya bichaa miti wanta nyaannunis waan na dhugnuunis gooftaan na jijjiiree jira. Innaa baay'ee dhiphachaa turre baay'ee bishaan sana osoo waraabsisu barreen gaddaa yeroo tana raajii Abbaay sagantaa iddoo isaatti bakkuma nani bishaan waraabsisu isaatti qopheessee raajii darajee bashaa kun achitti dhufanii yeroo naaf kadhatanii galgalarra guyyaa qidaamee nama biraa titu fayyaa ture gara galgalaa guyyaa qidaamee galgalarra gara sa'aatii 12 irratti dhuma irratti yeroo fuuldura nageessan yeroo takka bichaa addaa fi yookaan dugda kiyya akkana na tuqe bakkan jiru of hin beeku yeroo wulcharirraa ka'es hin beeku bakka yeroo isaatti of hin beeku yoon ol ka'u yoon bakka inni naaf kadhate adda kiyya na tuqee dugda kiyya akkana na tuqee hafuurri abaarsaa haa cabu jedhe yoon ol jedhutti ani wulcharirraa ka'ee tan jira. Waaqayyo yaa ulfaatu oggaasan keessatti baay'ee makaraa argaa ture gooftaan karaa isaaniitiin ta'ee darajee bashaa kanaan ta'ee gooftaan na hiikee har'a wulcharii kanarraa hiikkadhee agina har'a oggaa tokkoof hin deema maqaan gooftaa kan ulfaate. Galateeffadhaa gooftaa harka keessa walitti buusaa lilleen hin xiqqaata nama waggaa 15dhaaf wiilcheriidhaan socho'aa ture Waaqayyo jabeessee humnatti godhee mogolee haaraatti godhee miilla haaraatti godhee nu gidduu dhaabeera. Galateeffadhaa Waaqayyoon.
Tole waggaa 15 kanaan wiilcharii kanaan socho'aa turtanii akkamitti isin gargaaraa turan namoonni naannoo keessanii akkamitti isin gargaaraa turan namoonni biyya kana akkamitti isin beeku erga kun ta'ee immoo erga namni waaqayyo ergamaa darajjinas lafa kana dirree dhufanii isinii kadhatanii isin argan maal isiniin jechaa jiru? Dhugaadha biyya kanatti wanta ta'amee hin beeknetu ta'ame kuni baay'ee namoota arra nu bichaaf osoo hin ta'in namoota baay'eedhaaf warra hidhaa keessa jiranii baay'ee warra abdii qabaniif maaliif waaqayyo ani garuu wiilcharii kanaan deemee mana kiyya keessatti bayitanii inkaan ejjedhee akka kana ejjechuufu mana kiyyatti wambarii irra wiilcharicha sana jalaa kaasanii wiilcharicha sana irra wambarii irra ta'a yoon immoo ba'uu barbaade wiilcharii sana jala godhan har'a waaqayyo haa ulfaatu namoonni baay'een dinqii ta'ameetu hin beeknetu biyya kanarratti ta'amee jira gooftaan bara isaanii maatii isaanii tajaajila isaanii yaa eebbisu gara isaaniitti waaqayyo hidhaan baay'ee hidhaan keenya gara isaaniitiin hiikkatee jira hidhaan koo hiikkatee jira har'a garuu chocha'aa guyyaa takka wiilcharii kanatti deebi'een beeku erga guyyaa saniitirraa ani waaqayyo bilisa na baase gooftaan bilisa na baasee jira. Gooftaa guddisaati maqaa isaa eebbisaa ammallee dabalaati. Tole isa akkasis ni godhe gooftaa kana maal jettu namoota lafa kana jiraniif dhaamsa maalii qabdu? Dhugaadha waaqayyo namni abdiidhaan waaqayyo eeggate waaqayyo hin qaanessu waaqayyo nama hinkaan ani naffayyaa muti akkanumaa ta'eetu nan jiraadha jedhee yaanne waaqayyo garuu hin jijjiiraa nama abdii qabu waaqayyo hin fayyisa hidhaan hin hiikkata jaaman hin ilaalaa naafti hin diriiraa waaqayyo nama abdate lapheen isaanii waaqayyo wajjinoo jiraate gooftaan hin hiika wanna hin hiikneef hin jiru kara dargamaa darajjeetiin waaqayyo isaan keessa ta'ee innaa waaqayyo hin hiika hundumaafu gooftaan haa ulfaatu namni waaqni wanna isa dura goru hin jiru hin hiikkata namni kara waaqayyo koottaadha gara ergamaa darajjee koottaa if fayyitanii waaqayyo sinaa eebbisu. Galateeffadha harka keessa walitti buusaati. Namoonni nalaalaa jirtan waaqayyoon miidiyaanis ta'ee gara yuutuubiinis ta'ee warri nalaalaa jirtan waaqayyo hin hiikaa kinoo ani isarra wiilcharii kanarraa hiikkadheetanan har'a isarraa bu'ee kanan duraan isarra ta'ure har'a ofii kiyyaafanii oofaa jira waan ta'eef waaqayyo kanarraa na hiikee jira hin hiikkatta waaqayyo kanaafuu argaa laaladhaa. Ililleen immala gooftaadhaaf namoonni kan argaa jirtan waaqayyoon galateeffadha. በፊታችን የምትመለከቱ ወንድም ጫላ ይባላል። በኤጦሳ ወረዳ በኢተያ አካባቢ አዳ በሚባል አካባቢ የሚኖር ሲሆን በ2001 አካባቢ ወደ ኢተያ ከተማ መጥቶ በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥበቃ አገልግሎት ላይ የተሰማራ ወንድም ነው። በ2001 የጀመረው እግሩ መራመድ አይችልም ከፍተኛ ህመም አድሮበት ወደ ቤቴል ሆስፒታል ሪፈር ተብሎ ነበር። በሰዓቱ ዶክተሮች ባደረጉት ምርመራ በነርቭ ላይ እጢ ስለወጣ ኦፕራሲዮን መሆን አለበት ካለበለዚያ ምንም ተስፋ የለም ብለው ነግረውት ነበር። ይህ ወንድም ይህንን የሚያደርግበትም አቅም ስለሌለው ለብዙ ዘመናት ሲሰቃይ ለሽንት ለሰገራና ለአንዳንድ አገልግሎቶች መንቀሳቀስ የማይችልና በከፍተኛ ህመም ውስጥ ከ15 ዓመት በላይ ሲንገላታ የነበረ ወንድም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደረጀ በሻ ኢተያ ከተማ የህዝብ አደባባይ በሚባል ስታዲየም ላይ በተዘጋጀው ኮንፈረንስ ለአገልግሎት ሲመጡ የጥበቃ አገልግሎቱን ትቶ በዛ አካባቢ ላይ በመትገኝ ውሃ የሚያስቀዳና ዊልቸር ላይ ተቀምጦ የሚቀዱ ሰዎችን ጀኒካል ቁጥር የሚቆጥር አገልግሎት እየሰጠ ነበር። ሐዋርያው ደረጀ በሻ እዛ በሚያገለግሉበት በእለተ ቅዳሜ ማለትም የዛሬ 8 ወር ገደማ በኢተያ ከተማ ላይ በህዝብ አደባባይ ዱባይ ሰፈር በመትገኝ ሜዳ ውስጥ ወንድም ጫላን አንድ ጊዜ በመንካት ከ15 ዓመት በላይ ያሰቃየውን የሽባነት የባዶነት የእርግማን ህይወት ከህይወቱ ላይ ተሰበረ። ይህ በፊታችን ቆሞ የምታዩት ጫላ ከ8 ወር ከተጸለየለት ወዲህ ምንም አይነት እክል ያልገጠመው መሆኑን ይህ ብቻ አይደለም በእግር መራመድ ብቻ ሳይሆን ቤት ውስጥ የነበረ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነበረበት። አሁን ግን ያንንም እግዚአብሔር ማደጋውን በዱቄት ሞልቶ ማሰራውን በዘይት ሞልቶ አካውንቱን በብር ሞልቶ ወንድም ጫላ በፊታችን እንደምታዩት በእግዚአብሔር ሞገስ ተሞልቶ ዛሬም ይባስ ብያለ በሐዋርያው ደረጀ በሻ ላይ የሚሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ጣት
አንድ ወዳጄን እጁን ያሰረው አለ ይፈውሳል ብዬ ተወዳድሬ ነው ተፎካክሬ ነው የመጣሁት ብሏል። ወንድም ጫላ ጌታን አመስግኑልኝ እያለ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ብቻ አይደለም ይሄው ዊልቸሩን እንደምታዩ ነው። ወንድም ጫላም እንደምታዩት ነው። በቤት ውስጥ ላላችሁ ይሄንን ኤልጂአር ቲቪ ለምትከታተሉ በሩቅ በቅርብ ላላችሁ ይሄንን ጸጋ ወደ ኤልጂአር ቲቪ አፖስቶል ደረጀ በሻጋ መጣችሁ ደዌያችሁን እንድታራግፉ ቀንበራችሁን እንድታራግፉ ሸክማችሁን እንድታራግፉ ኑ ተፈወሱ። እውነት ነው አትጠራጠሩ። በእግዚአብሔር ጸጋውኛ አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር እጅ በሱ ላይ ይሰራል። ይሄውን ይሄው ምስክር ሆኜ በፊታችሁ ቆም ያለው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።